Ay carraa. Carraa ofii jalaa eessayyuu hin dhaqamu. Eessayyuu. Garuu amma lubbuun ofii jirtutti carraa fuudhama jechuudhaafi. Isin funyaaniif naa boosanii yeroo baay'ee hanqoosuudhumaaf malee funyaan inni kun tirfiidha. Tirfii naa kenna rabbiin alhamdulillah. Ani yeroo baay'ee maaltu na boosisa? Carraa kan kootu na boosisa. Maaliif jedhee na gaafadhu. Nan baradhe barumsa. Waggaa afur fayyaa kushiinaa namaa keessa taa'etan haayiskuulii hamma piriiparaatorii jechuudha mana namaa taa'een baradhe. Sababa maatiin kophaa dhiyyaa ta'u jechuudha. Naafa darbu gara fuulduraatti jedhee ciniinnadhee. Gaafa natti baradhee jedhu gargaarsuma rabbiin yuunivarsiitiin na dhufee naan deemee yuunivarsiitii. Nan xumure yuunivarsiitii xumuree eebbifamee hin gale. Aaran galfanne. Guyyaa ergan na ladhe ammaan waggaa 25 wayiinatti fakkaata. Waggaa 25 kanuma keessan jira kan 24. Ergan na ladhe guyyaa tokko aaran galfanne. Gaafa mana jara keenyaa jiru jaran gaddamaa aaran galfanne. Na eebbisa namni hundi. Dhugaa dubbachuuf namni na jaallata ixaa namaa qaba. Garuu maal fayyada ofii kan kooti immoo ixaan qabu. Carraa keessa san jalaa eessayyuu hin dhaqxan. Garuu amma lubbuun jirtan immoo carraa ka'a. Amma kushiina namaa keessan hojjedha. Biyya alaa jechuudha biyya Suudi Arabiyaa jedhamu kan. Utuun biyya kan kootti qulqulleessitummaa argadheeti jechuudha. Qulqulleessummaan hojjedha. Qulqulleessummaa kadhachuuf jechuudha. Biirootti dhibban deebi'aa ture. Dhibba. Atis namnaan si kadhataa ture of beektaa. Ani ijoollee jimmaatii. Garuu warri aangoorra jirtanuu yeroo baay'ee aangoorraa akka bu'amu dagatinaa. Aangoorratti hin hafamu. Imimmaan namaa xabbi isinitti jedhu kun lafatti hin badu. Siicinaa darbamu utuman akka kana dhamahuun immoo du'ee badaasa jedhu na yaachisa. Takka alhamdulillah rabbiis galatan galchuu. Duuti lubbuu kootii immoo nama mararu. Gaafa du'e immoo maalan ta'an na yaachisa. Akkasiin isiniin jedha gabaabinumatti waan irraa barattu jedhee yaada. Haara galfadheen beeku garuu haara galfadhaadhaaf nan dhamaa. Nan carraa kootti. Amma beeki asitti akkan itti jiru gaafan keessaa ba'e malee hin dubbadhu. Garuu keessa jiraachuun barbaadu yeroo dheeraa. Yoo nama na gargaaru argadheedhaaf hin dubbadha seenaa koo kana. Wanti isin na gargaartan qulqulleessummaa hojii mootummaa kan agarsiisan isiniin jedha. Isiniin jaalladha warri na gargaaruu hin dandeenye sheer godhaati mee nama na gargaaruu danda'u biraan nagaan isiniin jedha. Of ta'uun yaade ofumaan yaade. Alhamdulillah alaa kulli haal. Isiniin jaalladha hunda keessan. Garuu carraan immoo garuu waanuma sila isinii darbe. Haara galfiin gaaraa. Ayyee jirra jechuudhumaafi. Viidiyoon kaleessa baradhee keetan digirii baadhee kushiina namaa keessa hojjedhaa jedhee waraabe irratti namoonni baay'een yaada keessan naa qoodaa turtani. Koomentii keessan dubbisee dhufaara. Nuti sakkuma keetii abshir obsii dalagadhu naan jettani. Ani beektaa mana namaa keessa dalaguuni nana zansiifne fayyaa qabaatte yoo dalagatte waan guddaadha bakka guddaa keessa. Maaliin azane beektaa waa'ee kompiituu sin barsiisa bicuusi taphachiisa. Boo'uun dhorkaadha garuu du'aa'ee walii gochuun immoo eeyyamamaadha. Ani gaafan biyya jiruun utuman barumsa kanaan xumuriin jaalallee na qabe. Jaalallee na qabee ilma namaati miti egaa jinnaanan tadaarii godhadhee abbaanatti heerume kana biraa ga'een barnoota koo xumure. Argitee ergan barnoota xumuree galee ilmoo tokko waliin godhanne. Jireenyi nuuf hin taane jireenyi nutti hammaattee jedhitan irraa adda ba'e nama kanarraa jechuudha. Irraa adda ba'ee otuman jiraadhu deebi'ee dangaabbe maaliifii nan jaalladha. Ija koo kanamaatii abbaa ilmoo kootiiti. Otuman jaalladhu maaliifan jiruu koo jeeqa. Nuuf darba jedhitan deebi'ee taasa'a innillee na taasa'a. Namni kun innillee na jaallata anillee nan jaalladha. Garuu ijoollummaa fi sardammii adda nu baase. Yaanni keenya wal bira jira. Utuma akkasitti waliin jiraannu utuun bilbiluu fi utuu naa bilbilu mari'attee dhumaan biyya alaa kana dhufe. Nuu bari'eeran jedheen. Nuu bari'eeran inshaallah naan jedha. Gaafa nuu bari'ee dhufe as ga'u didee callamaati. Dukkanaa'ee dhufe. Maal ta'a namni kun lubbuudhaan darba. Argitee
Erga lubbuun darbe yeroo baay'ee mana natti dhufe ilmoo koo kana amaanaa jedha. Kanaafiyyuu ilmoo isaa maatii koo yookiin maatii isaa otoo hin taane dirqama ani guddisuuf hin qaba. As jiraadhee jiru koo fooyyeffachuurraa biyya galee qulqulleessituu ta'ee waan fedheyyuu haa ta'u waan kiraa manaa kaffaladhu argadheennaan ilmoo koo guddifachuun barbaada. Ilmoo kootii wajjin seeqachuu yaade. Kanumaafan viidiyoo kana waraabee sheer kooppii liinkii godhiitii hojjetaa mootummaa nama na gargaaruu danda'u biraan naa ga'e yoo ofii geessaa dhabde. Namni na gargaaruu danda'u keessaan naa dubbisu. An galuuf murteesseera. Hadha boriin jedhu achi hojii naaf argama taanaan tikkeetti kutadhee galuudhaaf koomee koorran jira. Jiruun kan koo yeroo baay'ee waan gaddaati garuu alhamdulillah jedheetuman seeqadha. Utuu gadduun taanee sheer godhuudhaan na gargaare. Alhamdulillah ammallee.